lafa Keroof karembiya Kane lafa Ayor homiya Kane lafa Sifulu bulane Kane lafa Sama akam oltan kuni adolesa sadi Sudan Khartoum irraa kan isini darbu caya Oromo TV Jarmiyaa Gaaddisa Marii Dhaloota Egeree Bilisummaa Oromooti oduu irraa kan isinitti himu ani Soof Margadaati matooti oduutiin hangafna. Abdiif Urrenga Chana uummata Oromoodha fulbaana 29 zoonii Kibbaa godina Gujii lixa Cibraan Maddaa Albuuda Malka Sooddatii fi Baddaa Magadaa waliin ta'uudhaan aanaa dugda daawwaa ganda Budaa Magadaa akkasumas ammoo Arrowaayee fi kan kana fakkaatanitti humnoota bulee horaa irraa gama magaalaa Fincaa socho'aa turan paatroolii 2 barbadeessuudhaan humnoota keessa 9 ajjeesuun 6 madoo dandammii hin qabneen adabuu isaa wabiin raadiyoo Arraata Biyyoolessaa Oromiyaa wabeeffatee agabaasu gabaafameera. Tuma fufuudhaani rakkoo neetworkiitiif yeroo garaa garaatti gabaasni waayitawaan kan nuun dhaqqabiin ta'uu beeksisaa turuun keenya ni yaadatama. Fulbaana 27 batii 9/2021 ganda Faashaa fi aanaa bulee horaatti paatroolii tokko kan barbadeessan Abdiif Urrenga Chana uummata Oromoo humnoota 4 battalatti ajjeesuu 5 madoo dandammii hin qabneen adabuu isaa maddii ABO WBO zoonii Kibbaa gabaasee jira. Akkasumas fulbaana 21 batii 9/2021 ganda Bordhodhee jedhamutti humnoota diinaa 3 ajjeesuun 4 madoo dandammii hin qabneenii fi waajjiricha cabsuudhaan akkasumas akaama 8 fi mootorsaayikilii biltsiginnaa 5 boojii isaa yoo himu kana malees jechuudha fulbaana 14/2029 buloo dooyaa dugda daawwaatti Nota farreen faashistii Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman 14 ajjeesuun 5 madoo dandammii hin qabnee fi akaama 9 fi meeshaawwan kana fakkaatan galii mooraa waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u walumaa galatti hamma ammatti gabaasni kun qindaa'een nota faashistii fi kanneen sirna nyaatee rafuu fi sirna ristii Itoophiyaa tiksuudhaaf hidhatan 50 ol ajjeesuu maddii ABO WBO gabaasee jira. Ni hidhata kane shira biltsiginnaa yookiin PP warra masaraa 4 kiiloo ta'uudhaan ilmaan Oromoo godina addaa aanaa baate kan Oromoo Walloo irratti onkololeessa 2/2021 gaggeeffamuun ilmaan Oromoo aanaa baate keessatti weerartoota Affaariin namni 2 ajjeefamuu fi kanas gabaasa addaa waan qindeeffamne qabna. Desa kana wal qabate onkololeessa 2 godina addaa Oromoo Walloo aanaa baatetti weerartoonni Affaari ilmaan Oromoo Abduu Hussein Ahmadii fi akkasumas ammoo Muhammad Nuube kan jedhamani rasaasaan rukutanii ajjeesuu maddeen ona Oromiyaa kaaba godina addaa Oromoo Walloo irraa nu qaqqaban gabaasani. Godina Wallagga lixaatti fulbaana 30 aanaa Hoomaa ganda Siibaa jedhamutti Shiftoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'anii mana qonnaan bultoota horii ija buna kuntaala 38 kan mana obbo Fiqaaduu Damee jedhamu saamuu caccabsuudhaa fi haadha manaa isaa garmalee reebaniitiin gargaarsa uummata Oromoo zoonii lixaa aanaa Hoomaatiin hospitaalatti kan argamanii fi yeroo ammaa fayyaan isaanii gaarii kan eegames ta'u shira mootummaa biltsiginnaatiin qindaa'aniitiin loonni tarree araarsoo biqilaa fakkeessitoonni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo burjaajii uumaa jiran kana ganni waraana bilisummaa Oromoodha. Uummanni Oromoo farreen kanneen dura dhaabbachuudhaan tooftaaf shira isaanii akka fashaleessus waamicha dhiyeesseera. Dubartiin Oromoo jimaata darbe kutaa bulchiinsa magaalaa Nifaas Laaftoo jedhamu kan magaalaa Finfinnee qubsuma waggoota lamaan dura bulchiinsa Abdii Ileetiin
daangaa Oromiyaa irraa buqqa'anii baratii lammaadha magaalaa Boolee Bulbulaatti kan jiraachaa turte maqaan ishiidha ammoo jechuudha Samiraa Mahammad jedhamu Oromoo ta'uu ishiitii fi noota poolisii addaatiin reebamuu fi dhaabbilee mirga namoomaatii fi sooshaal miidiyaa hedduun isaanii irraa balballoomsu akkasumas ammoo poolisoonni kunniin lameen ajaja kennameen hidhamu isaaniitiin wal qabsiisee kanas gabaasa qabnaati. Baan hospitaala Amin General Hospital jedhamu ammoo kabaja guddaa argachuun dubartii kana wal'aansaa fi hojii addaa uumuudhaaf hospitaalichatti fudhachuu isaanis kanas waan qindeeffannee qabna gama balballoomii oduutiin deebi'aatiin nu faana bu'a. Abdi Firenga chana ummata Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaatti fulbaana 29 Cefraan maddaa albuudaa kutaan malkaan sooddaa fi baddaa magadaa waliin ta'uun godina Gujii lixaa aanaa dugda daawwaa ganda budaa magadaa fi akkasumas harroo waa'ee jedhamutti noota PP paatroolii lamaan magaalaa Bulee Horaa irraa gara Fincaan socho'aa turan hattee hidhuudhaan paatroolii lamaanuu daaraa godhu ajajni waboo ABO kan gabaase yommuu ta'u Patrooliiwwan lamaan kana irratti humnoonni 9 ajjeefamu jahamadoo dandamii hin qabneen adabuu isaa maddi raadiyoo arraata biyyoolessaa Oromiyaa wabeeffatee gabaaseetiin jira. Ufuma wal fakkaatuun fulbaana 27 baatii 9/2021 ganda Faashaa'aatti aanaa Bulee Horaatti paatrooliin takka daaraa godhuu fi akkasumas humnoota 4 gara dacheetti yoo dabalu jahamadoo dandamii hin qabneen waboon adabeetii jira. Ifuma wal fakkaatuun sababa intarneetiitiin gabaasa yeroo adda addaatti isinii dhiyeessuudhaaf kan rakkanne ta'us akka nu qaqqabeen kan isinii dhiyeessinu fulbaana 21 baatii 9/2021 ganda Bordhodhee jedhamutti humnoota shiftoota PPdha hidhatanii socho'an haxxee hidhuun 3 battalatti ajjeesu 4 madoo dandamii hin qabnee fi akkasumas waajjira noota PP dabballoota cabsuudhaan kilaashii qawwee AKMA jedhamu 8 fi motorsaayikilii ittiin kaabneef dabballeen gandarra oliitee uummata keenya mootummaa haaraa uumne jettee burjaajessaa turtu Shamboojuu ajajni waboo ABO gabaase. Kana malees fulbaana 14/2029 Buloo Dooyaa aanaa dugda daawwaatti haxxee hidhuudhaan tarkaanfii laaleessaa duuba deebii hin qabne kan itti fudhate Abdii Firenga chana uummata Oromoo waardiyaan uummata Oromoo humnoota 14 battalatti yoo ajjeesu akkasumas jahamadoo dandamii hin qabnee fi kilaashiin AKMA 9 fi meeshaawwan kana fakkaatan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif kana malee walumaa galatti noonni 50 ol ta'anii biyyootti dabalamuun hedduun isaanii kan madaa'an ta'uu ajajni waboo ABO kan zoonii kibbaa Gujii lixaa gabaase. Dulli weerara daangaa ilmaan Oromoodhaa sababeeffachuun ilmaan Oromoodhaa badanii balleessuudha. Weerartoota mootummaa naannoo Affaar daangaa cabsuun godina addaa Oromoo Walloo aanaa Baateetti onkololeessa 2 ilmaan Oromoodhaa garjabinaan ajjeesuu maddeen gabaasanii jiran. Yeroo garaa garaatti caayaa Oromoo TV'n jala bu'uun kan hordofaa turee fi riippoortaroota akkasumas ilmaan Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo odeessaa kallattii kan iyyaafannaa turre ilmaan Oromoodhaa shirri kittillayyoota qabsoo Oromoodhaa kallattii fi haalduree jijjiiruuf mootummaa farra akkasumas ammoo sirnaa fi heera sagalee uummataa hin qabne kana milkeessuudhaa fi hojmane isaan kennanitti kan dammaqee uummanni Oromoo godina addaa Walloodhaa ofirraa qolachuu danda'us humnoonni liyyuu haayilii Amaaraatii fi kan Affaar miseensota raayyaa ittisaatii fi poolisii federaalaa dabalatee aggaammii adda addaa gaggeessaa turuu gabaasuun keenya ni argama. Ulaa aanaa Baatee irratti humnoonni Affaar banan kananiin ilmaan Oromoo Abduu Hussein Ahmad Muhammad Nu'ubee jedhaman kan ajjeefaman yoo ta'u gama biraatiin ammoo shirri maqaa waraana bilisummaa Oromootiin onoota bahaatiif lixaa irratti qindeeffame akkuma itti hubet jiraachuusii fi dhaamsi hoggana waraana bilisummaa Oromoos akka itti aanutti dhiyaata. Bana soddoma aanaa godina Wallagga lixaa aanaa Hoommaa ganda Siiba Meetos jedhamutti
humnoonni finxaaleeyyiidha Abiyyi Ahmad illee injifamanii bobbaafaman ji'ootaan duratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf sirna saamichaa shiftoota diraamaa ittiin hojjechuuf gaggeessaa jiran ta'us gabaafuu kenna ni argama. Kanumaan wal qabatee gochi fulbaana 30 ilmaan Oromoo godina Wallagga Lixaa aanaa uummaatti gaggeeffame kuni mana qonnaan bulaa obbo Fiqaaduu Damee jedhamutti buna hin callaa'in firii bunaa kuntaala 38 cabsanii saamuu fi haadha manaa isaanii garmalee miidhanii caccabsaniitiin gargaarsa hawaasaa fi ilmaan Oromoo naannawa sanaan jiraniin hospitaalatti wal'aanamanii ammaaf ammoo fayyaan isaanii hagoo tokko dandamate kan jedhanii jiraattota ona Wallaggaa irraa dubbisne kan wabeeffatu gabaasa keenya. deebi'uudhaan ammas baga ayyaana hoffoltii Irreecha bara 2021 hora Finfinneerraa hora Aarsadeetti sagalee ilmaan Oromootiif qabsaa'ota keenya waraana bilisummaa Oromoo keenyaa ta'uudhaan as geettanii injifannoon bara dhufuu kan waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo injifannoo keessatti ittiin kabajnu nuuf haa ta'u jechuudhaan oduun keenya akkuma itti fufeetti jira. Godina zooniiwwan kibbaa keessatti har'a sagantaa bal'aadhaan abdii firreen gaachana uummata Oromoo cifrawwan garaagaraa keessa Ohoya waboko, ohoya marroko, ohoya sanyiko jechuni mareho kan jedhu waboko jechuni kabajachaa oolufi yeroo uummanni Oromoo golee Oromiyaa keessa sirna diddaa gabrummaa kana karra isaan hidhan hunda cabsee kabajaa jirutti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala ammas humnoota muraasa guyyaa har'aa eebbisuu isaatii fi ayyaanni Irreechas kibba bahaa fi dhiyaa hanga hunda onoota waraana bilisummaa Oromoo jirutti malkaatti bahanii irreeffachuun akkuma itti fufeetti jiraachuu maddeen keenya caayaa gabaasan. Odeeffannaa turanii amma nu dhaqqabaniin Abiyyi Ahmad maqaa ambaasaadaroota nageenyaa jedhuun godina Jimmaa keessatti Loota ambaasaadorota jedhu basaastota 8,000 eebbisiisee guyyaa har'aa haasawaa humnoonni addaa gochuun isaanii caqafameet jira. Basaastonni kunniin ilmaan Oromootii fi ergama sirna faashistii Abiyyi Ahmad galmaan ga'uudhaaf akka ta'e odeessi keessaa godina Jimma magaalaa guddittii Jimmaa irraa nu qaqqabeen ibsa. 8,000 ji'a tokkoo fi guyyaa 20 kan leenji'aa turanii fi koola basaastota naannawaatii fi akkasumas godinoota adda addaatii fi ilmaan sabaaf sablammoota kanneen akka nafxanyootaaf sirna ristii tiksan keessatti hedduminaan jiraachuun gabaafamee jira. Kana malees odeessa kennaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wajjin turtii goonetti namoonni 600 ol Awaash Arbaatti qe'ee uummanni odeeffannaa hin arganneen gammoojjii Affaar keessatti leenjii basaastummaa godinoota adda addaarraa fudhachaa kan jiranii fi gama biraatiin ammoo shiraa amantii fi lola daangaa irratti kanneen bobbaafaman ambaasaadoroota nageenyaa jechuudhaan namni 670 caalanii Bahar Daaritti kan leenji'aa jiran ta'uu keessoon biltsiginnaa bahe ni mul'isa. Kana malees ajaja qajeelfama Abiyyi Ahmad namoota 7 waajjira ODP yookiin ammoo PP yookiin ristoota kabbartee tiksuudhaaf deemanii oleewwan Taayyee Dongoraa dabalatee waajjira ODP'tti Fiqaaduu Tasammaa Dambalash Gabra Mikael akkasumas Fiqaaduu Tasammaa Dambalash Gabra Mikael Addisu Araggaa ministeera raayyaa ittisaa eenyu qananii kan jedhu qaana'aa yaadataa kan jedhuu fi humnoonni adda addaa kan keessatti argamanii nama harka wal qaxxaamursiise kamuu tarkaanfii itti fudhadhaa kan jedhuu fi dulli lola godina Baalee Madda Walaabuu Anaa Raayitu Sawweena akkasumas Cinaaksanii fi Muyyuu Mulluqqee walumaagalatti onoota daangaa sabaaf sablammootaatiin walitti buusuudhaaf boqonnaa hanga mootummaan keenya filamu ji'a 3 kana hanga darbinutti boqonnaa kana jechuu fi keessattuu eeruun kan kenname magaalaa Asallaa Gololcha akkasumas godina Baalee Goobbaa fi kanneen kana fakkaatanitti shirri amantii walitti buusuudha warroota bara mootummaa Mallas Zeenaawii Sha'aabii fi Sunnaa jechuun yookiin ammoo warra amantii musliimaa faallessuu fi akkasumas Oromummaa gidduutti faallaa uumaniin qindaawaa jiraachuu odeessa keenya kaleessa arganneen kan gabaasnee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wajjin turtii taasifnee irratti ilmaan Oromoo shirri kun qabatamaan jiraachuu fi keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti haalli amma deemaa jiru hedduu yaaddessaa ta'uu isaa hubatamuu qabas kan jedhama jirudha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya ammas itti fufeetti jira.
Rakkoo walitti bu'iinsa daangaa shiraa abdii illee fi bara Tigrootaatiin qindaa'aa tureen wal qabsiise akkuma beekamu Jeneraal Gabree fi kanneen kana fakkaatanii naannoo Somaalee addaatiif naannoo mootummaa Somaalee kan humna liyyuu haayilii abdii illeetiin magaalaa Jijjigaatii fi akkasumas aanota daangaa Oromiyaa onoota afran qalloo bahaa aanaa Cinaaksanii fi Muyyii Mulluqee irraa buqqaasifaman ilmaan Oromoo miliyoona takkatti lakkaa'aman Godina addaa Oromiyaa naannawa addaatti bara tiim lammaa jedhamu sirna fakkeessaa sana keessatti qubsifamuun ni yadatama. Egaa sirni lamma magarsaadhaa diigamee sirni faashistii fi nama nyaatan bineensi warra soddaa isaa gabbaruu fi obboleessi Minilik akkasumas ammoo jechuudha kittillayyoon obboleessa goobana daacee kan ta'e Abiyyi Ahmadi sirna kanaan ilmaan Oromoodhaa Lagaxaafoo lagadaadhii sabbata bulbula akkasumas ammoo iddoowwan adda addaa galaaniif kan kana fakkaatan qubatan gargaarsa irraa dhaabeetiin kanneen humna qaban tajaajilachuun kunneen hammaalachuun dubartiin ammoo Samiira Muhammad jedhamtu kuni kan kutaa magaalaa Boolee bulbula jiraattu yoo ta'u jireenya mootummaan gargaarsa irraa kuteen wal qabsiiseeti daandiirra deemtee kadhachuudhaaf dirqamteeti jirti. Kabajamtoota ilmaan Oromoo sagantaa keenya hordofaa jirtan odeessaa qabatamaa jala buunee hordofnee Samiira Muhammad haadha daa'imaa kan taatee fi abbaan manaa ishee kan bira hin jirre kutaa bulchiinsa magaalaa Laaftoo Nifaas Silk jedhamutti osoo dubartoota wajjin deemtu poolisiin maal karaarraa goota jedhee dubartoonni kun biraa dheessuu wal qabsiisee ishee akkuma toora sooshaal miidiyaa gubbaatti agartanii fi garjabina sirna Abiyyi addunyaan saaxiltee Suuraan social media gubbatti Samiira Muhammad irratti raawwatame kuni hedduu kan addunyaallee rifaasisee fi murtii fakkeessaaf diraamaa tokko kan fudhachiise ta'uun gabaafame. Haa taatuuti malee jechuudha Soofiyaa Umar kan jedhamtu hintalli dhala namaatiif gadditu takka seet lij እንደዚህ አትመታም maal balleessite kan jedhuuni dubartiin kuni jala bu'uudhaan qaamota social media gubbatti gaaffii deddeebisa gochuuni dubartii homaa hin beekne ilmi dhiiraa garjabinaan kan akkasitti rukutee ta'u kana keessaa konistaabil yookiin kan gulantaa yookiin ma'aaraga hin qabne konistaabil Masfin kan jedhamu bulchiinsa poolisii buufata addaa qoree akkasumas ammoo jechuudha maqaadhaaf Oromoo kan ta'e itti aanaa Inspektar Jaafar itti aanaa kan jedhamani poolisoota kanneen erga wanti kun addunyaa irratti saaxilame guyyaa kaleessa ajaja kutaa komishinii poolisii federaalaa Damballaash Gabra Mikaa'el maqaadhaaf sossobbiif ta'uu namoonni kun hidhamuu isaanii gabaafameetiin jira. Akka odeessi keenya jala bu'ee gabaafametti Amin General Hospital kan jedhamu abbummaan qabeenyaa isaatiin jechuudha. Bo Muhammad Shakur kan jedhamu dubartii kana wal aanaa jiraachuu fi yeroo ammaa fayyaan isii hanga tokko kan eegamee fi dubartii kana rakkoo kanaaf akka isiin hin saaxilamneef ammoo hojii kennee fi hospitaala keessatti jireenya isii danda'uudhaaf gochuun isaa namoota hedduu biratti galata guddaa yoo argatan nutis abbaa hospitaala Amin General Hospital ta'ee Jaal Muhammad Shakurii fi akkasumas dubre Soofiyaa Umariin kabaja ilma namaatiif sabummaa osoo hin ta'in isin sababraa taataniitiin dhala namaa dubartii irratti raawwatamu gochuu keessanii fi rabbiin waan isin yaaddan isiniif haa guutu jechuudhaan bira dabarra. Tolegaa kabajamtoota hordoftoota keenya caayaa Oromoo TV irraa oolmaan Oromiyaa har'aa kana fakkaataa qindeessee kan isinii dhiyeesse ani Soofuma Argadaati jechuudha hedduu galatoomaa horaa bulaa kabajamaa isiniin jenna. Quiero carretera, canela, ayor hoy, canela, si pulu pulane, canela, irkama badan, canela, taliga kapsati, canela, irreto kumari, canela, nutil marormo. Abina kamoti, nutil maramo, talabne kubeti, lubu kalila chu, wana si galeti, lubu kalila chu, wana si galeti. Dirqama senada gumachi waboti, dirqama senada gumachi waboti,
shiraan wal facaasu boortaan hagagaati.